غاري والله الحمد لله رب العالمين ورقامو فينا كل فترة تاسيسو مال قونا سلام مال يا مرتو تقاول توي أنا سنفانا من أنيا جنون دبرة الحمد لله رب العالمين ورقامو في كل فترة مالك سجرا أكا سمين تودا سورة ما تنسيني أدم نو برباد دمودو أي سني مالك أكا سمين توداتي أكا سمين تودا سجرا ونت ما تنسيني سورة ما تنسيني أدم نو برباد دمودو قول في فيتي استغفر الله ذولك الحمد لله تبليك ودو كواب كذا تلك سواد اللي أنت من أين تروح يا جماعة جرا كنا مراجع ندي يفتموا مفرا وانا قدا لوكا إنا صفنا ولي كوفنا غير إنا صفنا والله يا سيدنا فار يو وانا تاتي جرا ربا دبنا متى سينشاب سينغالتي متى سينشاب واربا يوارب ستة جرا ربا دبنا وانا مجنون ستة مملة سرّي كان كسمينتو غوتي سرّي سمينتو غوني أديمو برباد ده ما لانغلاس دمي تشاول تاتيو كوداكي كاو ساقل أتيو كم غودا سرّي كان كي سرّي تو مانا فينشاني تيوا مانا تو مانا فينشاني لوتين كاوسين ماسكينة كيسة مالي جارتان سال تازه كذا شنتي إمبر باجي زمان فينشاني مانا فينشاني سرّي مانينغا هاي سامبرتي أي سيري الحمد لله jadi be wani undu surre make sadu mata wai ja saturte nabi muhammad garbiti saatini nejine ati karansa kulkullu da mafirra butere Kiristane biratti bare adamana wajjin ciisuun ejjuudha garuu ammoo adamana nama wajjin ciisuun ammoo akkamee ustaad hamdi amma maatos naa baname takka maatos naa baname ustaad hamdi bakkuma duratti sana bana ustaad hamdi jirtani yaa jamaa bismillah إما راجع تكامي تكام راجع تيمباسا بإذن الله. نعم سي مراتون جو. أتيوان برباد دجتوس يسوع غوفتا دا يسوع واقع. أي واقوم ما يسوع تيجي. كل تيمولا تيوفيسا. قام فاينا كينيا نت يسوع كريستوس تباموتا كيسانا كذا. لكن كل ما صارت تديمنا. إسي داويد موتي شرال تيجرا. داويد هذا منا وريارا. سلامون دندسوكان. يا غربا دغيفد داويت هذا منا رادال تيجدا سيد دالوت يسوس وغورا كاو داويت هذا منا انيو رادال تيجدا دب اسمه داويت دا كان يسوس ميت يعني انيو رادال تيجدا هذا منا انيو رادال تيجدا ما تشافا كان غيفد ستني ما يسوس دو كامبو يا غربا دب اسمه تشافا كان دب اسمه تشافا دي كان كيتي كون كيامتي هذا منا يرون رادال تيجدا Yesus dukan buani Daud. Ada mana yang nurul dalce jadi sinjeda. Yesus wakil. Ada mana yang nurul dalce jadi. Abba berbadir ada shu saman lagal. Abba berbadir kan mati dalam tangkas ini lerak kong kana ber. Abba berbadir ada cuy tak sagun. Cise ejera garbiti sa ujinin. Abba berbadir ada. Wah kami sungguh. Adam dia kan angkat dan isasi macoftan. Ufung kesan kun nafintane. Quran ni kesa ni ko falfala na marra waraba meda wanchufina usadam wanchufina kas kaje chaka badeka takka agam fura chizo aga ammatati sense tamam hada mana inura dalche jeda ya gurba na gafachun dura gafin si gafata na debiste hada mana inura dalche jeda machafa dubbis machafa kan ken salfatini salfatu jirta akamale salfatte walidemna awleni yinofuma akamale salfatteti hada mana inura dalche jeda hada mana ufira dalche mo hada mana na marra dalche Ambar bader radal cuman legal cani wahai kambar bader radal cani mirgamali kab hakar bar bader radal cu aku mabar badani kambar baden rasida ati yo politik radal chart tamiti debitani wal fudar tumiti siniyu lakin to boleti radal cino hada mana rodal ceje da koni
Torbeessaa fiddee fuutaressa sanyii torbeessaa lakkoofte fuutati. Yalla haadha manaa irraa dhalchee jedha kun haadha manaa macaafa irra dubbadhu ani yaa waa'ee macaafa dhiisi quraana keerraan si gaafata. Macaafa irra dubbadhu siin jedha haadha manaa eenyurraa dhalchee deebisiiti. Yaa jamaa amma itti deebina amma sirriitti ibsaafi haadha manaa namaadhaa fudhatee dhalchee jedha kun argu jirte Daawit haadha manaa urrii haadha dhalcha namoo dhalchee falfala namarraa waraabamedha ka jedhu maaliif jedhee. isa kana deebisii jechu jira haadha manaa irraa dhalchee jedha sagaagalummaan kana caale jira yaa jamaa. Ina mantaati waa'ee ejjummaa dhiisme. Isa kana mee haadha manaa namaa fudhatanii dhalchuun sagaagalummaa misi biratti. Sagaagalummaa Nabiyyi Muhammad iyyuu garbittii isaa wajjin sagaagile. Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam garbittii isaanii wajjin ciisuun rakkoo miti kun macaafa keessatti illee gabroota ofii wajjin ciisanii. Daawit Yaaqoob faatillee haadha manaa isaa gabrittii wajjin ciisee jira. Nabiyyoon hundi isaanii akkasuma. Tana deebisate haadha manaa namaadhaa fudhachuun sagaagalummaa miti. Isa bira sagaagalummaa miti. Innuyyuu mataan isaa tootan haadha manaa namaa fudhatee jira. Wanni dubbachuu isa dhoowwe sababa kana ta'a wallahu aalam. Haadha manaa namaa fudhattee isaa wanni ati dubbachuu si dhoowwe waan kana. Haadha manaa namaa fudhattee jirta. Waan godhetti gaafatameera haadha manaa namaa fudhattee gara waaqaatti deebi'eera. Haadha manaa namaatti dhalchee jedha dubbatu. Akkamitti garbittii isaa wajjin ejjee jannata keessa jira. Jedhamu sagaagalummaan jedhamu kun ejjuun jedhamu haadha manaa wajjin ciisuun gabrittii wajjin ciisuun kun wajjin ciisuu jedhama. Garbittii wajjin ciisuun moo garbittii mana keessa hojjettu mana isaa wajjin keessa ciisuun. Isa kana miti ka gabrittii dhaasanii Nabi Muhammadin alayhi salaam sun tuqin dura Yaaqoobiin tuqi Abrahaamin tuqi Musee tuqi hundi isaanii gabroota qaban. Akkasiin jedhe. Isa kamtu cubbuu daree garbittii wajjin cubbuumni. Cubbuu miti inni kun cubbuudhaa miti inni kun Daawit haadha manaa Uuriyaa irra dhalche. Cubbuu miti bakka haadha manaa namaa wajjin ejjuunis kan Daawitis. Erga isa kana cubbuu bitetti ejjumaa maaltu cubbuun goones. Okay haadha manaa irraa dhalchuun haadha manaa namaa irraa dhalchuun cubbuu mitiimi. Garbittii ofii wajjin ciisuun yookiin daa'ima. Sun cubbuu miti ayyee sun cubbuu miti ara si deebisa islaamummaa keessatti. Ati sabba kana naa deebisi. Haadha manaa wajjin ciisuun. Cubbuu miti naanini cubbuu miti siin jedhemini. Haadha manaa wajjin ciisuun haadha manaa namaadhaa irraa dhalchuun cubbuudhamu cubbuu miti. Waggaa 9 wajjin ciisuuni. Haadha manaa namaa. Ani gabrittii wajjin ciisuun cubbuudhaa miti. Qur'aana keessatti illee macaafa keessatti illee sansii kenna ragaa sii kenna. Isa kana mee Daawit haadha manaa Uuriyaa irra salamuun cubbuu miti ka jedhu ragaa naa kenna. Ragaa sii kenna iyyee. Ragaa siif kenna. Isee Daawit mooticha irraa dhalchee mooticha dhalchee Daawit haadha manaa Uuriyaa irra salamuun dhalchee jedha. Isa kana naafi faadha utooti natti nimiin otoon siin deebisanii iyyuu waa'ee macaafa naa garuu ragaa naa kenna. Cubbuu miti yaa gurbaa. Cubbuu miti. Ragaa naa kenni dursa ragaa naa kenni. Cubbuu miti inni kun isin jedhu naa kenniti. Cubbuudhaa miti haadha manaa namaarra dhalchuun. Qurraan qabu gurbaan haadha manaa nama fudhateera na fakkaate wanni akkana ta'u. Qalbii jijjiirrateera waaqayyoon jijjiirratu baatee cubbuu miti haadha manaa irra dhalchuun haadha manaa namaarra dhalchuun. Cubbuu miti. Isa eenyuyyuu beekaa namitiiti inni baradhe cubbuu miti erga beekte dubbadhu kaa cubbuu miti. Atamma garbittiirraa cubbuu miti gabrittii wajjin ciisuun macaafa keessatti illee quraana keessatti illee dhoowwamaadhaa miti. Isa kana naaf deebisi. Ragaa naa fidi. Ragaa sii fida kana deebisi jalqaba. Kana deebisi jalqaba. Ragaa naa kenni. Dafi deebisi isa kana. Kun cubbuu miti. Dafi. Ragaa sirraa eegaan jira abbaate. Cubbuu miti yaa gurbaa. Miti. Harka rukutaa yaa jamaa innuu haadha manaa. Miti ragaa naa kenniti immoo ragaan sii kenna. Amma fakkeenyaaf haadha tanteedha namni biraa fudhatee yoo irraa dhalche cubbuudhaa miti waan tokko rakkoon qabu haadha tanteerraa yoo namni biraa dhalche. Abbaa kan kee malee. Rakkoon qabu isa siin kennaati ragaa naa kennati samma jetteef garbittii hojii ciisuuni. Maal naa kennite cubbuu miti jedhe yaa jamaa. A'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim. Haadha walitti gadi yaaste egaa gurbaa. Adaamuma qaaba keessattuu addunyaa kana tabalaashessee addunyaa kana waliin ga'u jira. Haadha manaa namaa fudhattee irraa dhalchitee cubbuu miti naan jettaasaa? Isiniyyuu walirraa dhalchaa jirtu sinumattu cubbuu fide kaa. Nuti haadha manaa irraa dhalchina kaa isin bare haadha manaa namaa fudhadhaa jechuu jirtaati. Macaafa keessattuu haadha manaa namaa ragaa naa kenni waan jettetti ragaa naa kenni. Inni kun cubbuu miti naan jechuu jirtaati. Cubbuu waan hin taane ragaa quraana irraas. Inni kun cubbuu miti afaan kuttadhu naa deebisi. Naa kenni. Ragaa naa kenni. Sitti meera afaan kutte sitti meera naa kenni. Cubbuu miti jette?
Ragaan barbaada. Cubbuu miti jettee irra deebinaaf himi. Ragaa naa kenni waan dubbattetti. Cubbuudha moo cubbuu miti inni kun? Ragaa wajjin haasofna naa kenni. Cubbuudha moo cubbuu miti siin jedhe? Ragaa wajjin haasofna naa kenni. Ragaa sitti haasa'u jira mi maa ragaa malee sitti haasa'u jiraan? Ragaa naa kenni waan dubbattetti ragaaf na gaafadhu si gaafachaan deema ragaa naa kenni. Ragaa wajjin si haasa'u jira mi kunoo si bannee si afu jira mi? Daawit waa'ee isaanii Garbittii wajjin cubbuu miti kan jiru ragaa naa kenni jira naan jette ragaa naa kenni. Cubbuu miti yaa mucaa cubbuudha moo naa kennaa baratu namni asirra jiru waa baratu boriftaanii wajjin atiyyuu faana ejjaa jirta ta'uu danda'a bara hin beeku ani ragaa naa kenni. Cubbuudha moo cubbuu miti siin jedhe isa kana Daawit haadha manaa ulee irra sammuu dhalchee hojjete. Cubbuudha moo cubbuu miti? Waliin haasofna naa kenni. Maal ati haadha manaa namaa fudhatte moo gurbaa ka cubbuu miti jettee dubbattu san salphatu xiqqishu malee? Ani sii kennaa naa kennin jedhe. Maal naa kennita isa kana dubbadhu malee dura gaafii kiyya deebise achi boodan si deebisa malee. Ati hojjettu mana kee wajjin jiraattee cubbuu miti jechaa jirta waan ta'eef rakkoon qabu. Lekkeen hojjettuun qabu yaa gurbaa hojjettuun qabu haadha manaa qofa qabaan. Akkasiin jedhe isee mootichi Daawit mooticha dhalchee jedha. Daawit haadha manaa Uriyaa irra Salamoon dhalchee jedha. Kiristoos Yesuus cubbamoota keessaan dhufee dhalatee mul'atee waaqa jabaa hangafa nagaa ta'e. Cubbamoota keessaan dhufee jettu cubbuu miti dubbiin